रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon warroongeelaa sagantaa ishee sanbadduraa har'aa caamsaa 14/2016 qabatte kunoo dhiyaatteetti. Sanbata guddaa darbee biyyoota dhihaa baay'ee keessatti guyyaan haadholii kabajamee ooleera. Guyyaa kanatti haadholiin otoo faarfamanii otuu jajamanii dhageenyeerra. Maatiif hawaasa kamiyyuu keessatti lafee dugdaa kan ta'an obboleettotni itti gaafatamummaa hawaasni isaan irratti gatee jiru akka salphaatti kan ilaalamu miti. Hegeree biyyaa kan ta'an daa'imman guddisuu keessatti itti gaafatamummaa inni guddaan obboleettotarra kan jiru si'a ta'u waldaa kiristaanaa keessattis itti gaafatamummaa guddaa kana kan qabatee jiru obboleettota jechuun ni danda'ama. Sagantaa keenyarraa keessatti dhimma kanaa kan ilaallatu sagantaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Waldaa Oromoo warroongeelaa London keessatti tajaajila daa'immaniif obboleettota ilaalchise itti gaafatamtuu birkii tajaajila kanaa kan ta'an Adde Jigaayyoo Kifla Maariyaam waliin gaaffiif deebii gooneerraa ergaa sagalee Waaqayyoo boodaa dhageessu. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa immoo kan nuuf fidu obboleessa keenyaa obbo Fiqaaduu Beenyaa Finfinneerraati. Mata dureen erga obbo Fiqaaduu ergamootaaf iyyuu gaaffiidha kan jedhu si'a ta'u dhuga ba'iinsaa imaltoota Mediterranean har'aaf dhiyeessuu hin dandeenye. Torbee garuu lafa torbee darbe itti dhaabnerraa kaasnee akka itti isiniif fufnu waadaan isinii gala. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ani Roobsan Makooti. Waaqayyoo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Sabni Waaqayyoo attam jirtu. Dubbii Waaqayyoo keessaa mata duree ergamootaaf illee gaaffiidha kan jedhu iddoo muraasatti hirree walii wajjin ni ilaalla. Kutaan kun kan inni argamu Zakkaariyaas boqonnaa 1:12 irratti akkas jedha. Ammas ergamaan Waaqayyoo deebisee yaa Waaqayyo gooftaa maccaa hamma yoomitti mandara Yerusaalemii fi mandara Yihudaa warra waggaa 70 itti dheekkamte kanaaf araara hin gooturee jedha.
hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo akka taa'umsa lafaatti faffagaannee walirraa faffagaannee gamaaf gamana teenyee yaa Waaqayyoo jiraanneyyuu hafuuraan immoo fannoo keessa jiraataa miilla kee jala teenyee jirra. Maqaa Kiristoos Yesuusiin haala jirru keessatti sagalee kee kana nutti dubbadhu. Tola maqaa keetti jetteen ameen. Egaa yoo fedha Waaqayyoo ta'e akkuma sila jedhee kutaa muraasatti hirree dubbii Waaqayyoo kana raajicha Zakkaariyaas keessaatiin ilaallaa. Macaafni kun kan inni barreeffame dharoota Kiristoos dura bara 520 fi 515 gidduutti akka ta'e beektonni macaafa qulqulluu irratti walii galu. Yeroon kun immoo yerootti sabni Israa'el waggaa 70 harka warra Baabiloon keessatti sukkuumamaa ture. Gaaffiin jireenya isaanii keessa guutee, hawaasa isaanii keessa guutee, mana isaanii keessa guutee, nama dhuunfaa keessa guutee, gara dhumaa jala immoo gaaffii makanayyuu gaafachuu yeroo isaan dadhabanitti, yeroo isaan otoo gaaffiin gaafatiin taa'anitti dubbiin Waaqayyoo yookiin barreeffamni kun kan dubbii Waaqayyoo keessatti arganudha. Macaafni Zakkaariyaas kan adda isa godhu macaafa gaaffiidhaan guuteedha. Macaafa kana keessa boqonnaa 14 yoo jiraateyyuu gaaffiin achi keessa jiru gaaffii 27. Waaqayyoo gaaffii 10 gaafata. Ergamaan Waaqayyoo gaaffii 8, raajichi Zakkaariyaas gaaffii 7, uummanni immoo gaaffii 2 gaafata. Walumaa galatti gaaffiin waaqarraa 18 yeroo ta'u gaaffiin lafarraa 9. Kana jechuun gaaffiin waaqarraa dachaa isa lafarraati jechuudha. Kan nama dhibu keessaa immoo inni gara biraan yeroo gaaffiin ergamaa Waaqayyoo fi raajicha Zakkaariyaas biratti baay'atu uummanni gaaffii 2 malee hin gaafanne. Maaliif rakkina isaa kana gaafatee waan abdii kutatee taa'eef Waaqayyo nu irraanfateera jedhanis waan ta'aniif natti fakkaata. Gaaffiin isaanii kun isaan bira darbee raajota bira darbee ergamoonni Waaqa irraallee hamma isaan gaafatan ga'eera. Gaaffiin hawaasa tokko, gaaffiin saba tokko, gaaffiin uummata tokko yeroo tokko sabicha bira darbee warra biraafis gaaffii ta'uu danda'a. Warra biraa bira darbee akkuma kutaa kana keessatti arginu immoo ergamoota Waaqayyoof illee gaaffii ta'uu danda'a. Kaayyoon barsiisa kanaa jireenya kamiyyuu keessatti yoo jiraanne Waaqayyoo haala hin eegamneef haala tasan tilmaamamneen jireenya jijjiiruu akka ni danda'u, haala jijjiiruu akka ni danda'u isa kana akka hubannuuf. Warri na hordofaa jirtan raajii Zakkaariyaas kana keessatti yeroo deemnu qabxii jalqabaa irratti kan walii wajjin laallu jireenyaaf tajaajila gaaffiidhaan guute isa jedhu walii wajjin laalla. Tokko tuqaa tokko jenneeti kan qabannu immoo tajaajilaanis tajaajilamaanis gaaffii qabasa jedhudha. Asitti tajaajilaan eenyudha yoo jettan ergamaa Waaqayyooti. Tajaajilamaan immoo raajicha Zakkaariyaas. Ergamaan Waaqayyo biraa ergamee gara Zakkaariyaas dhufa. Zakkaariyaasiif ergaa dhiyeessa. Kanaaf inni ergaa fidee dhufu tajaajilaan, inni taa'ee ergicha sana fudhatu tajaajilamaanis gaaffii qabu macaafa kana keessatti. Gaaffii gurguddaa qabu. Gaaffii dhuunfaa duwwaa otoo hin ta'in gaaffii hawaasa laallateedha. Egaa jarri kun gaaffii kana haa qabaatan malee Zakkaariyaasas gaaffii haa qabaatu, ergamaa Waaqayyoos gaaffii haa qabaatu malee boqonnaa 1:8 irratti Waaqayyo deebii laachuu jalqabeera ture namatti hubanne malee. Maal godhe Waaqayyo halluudhaan deebii laachuu jalqabeera. Halluudhaan mallattoo tokko argisiisuu jalqabeera. Akkas jedha 1:8 irraa, ani Zakkaariyaas halkan mul'ata nama farda diimaa yaabbatee taa'u tokko nan arge. Inni mukeetii baala lalisaa qaban gidduu dachaa keessa inni dhaabbata ture. Isa duubaan immoo fardeen didiimoo boorii fi adiitu ture jedha. Waaqayyo deebii kan inni laachuu jalqabe jechaan otoo hin taane halluudhaani. Fardeen toora gashee kaa'e Waaqayyo. Fardeen warri jalqabaa bifni isaanii diimaadha. Kana jechuun fardeen didiimaa jechuun bara waraanaa, bara rakkinaa, bara boo'ichaa, bara guddaan boo'uu, bara xinnaan boo'uu, bara wallaalaan boo'uu, bara beekaan boo'uu, bara baadiyyaan boo'uu, bara magaalli boo'uu jechuudha. Bara fardi diimaa jechuun. Kanaaf barri kennameeraa fi farda kanaaf. Barri isaa fuuldura dhaabatee jira. Fardeen warra kaan dura dhaabatee jira. Yeroo fardi kun nama diddiitu jira. Yeroo fardi kun namarra garmaamu jira. Yeroo fardi kun awwaaratti nama dabalu jira. Farda didiimaa.
fardeen didiimaa. Inni taane jiru immoo fardi bifni isaa boorii akka ta'e dubbata. Boorii jechuun immoo bifi adiinii fi bifi diimaan wal makee jechuudha. Bifi adii fi bifi diimaa wal makee jechuun inni adiin maal akka ta'e booddayyuu ibsa isaanan kenna inni waa'ee nagaati. Fardi diimaan immoo silayyuu dubbadheera waan ta'eef adiif diimaatu wal makee boorii fida erga ta'e jireenya wal makaa jiraachuu jechuudha. Ganama bo'aa ba'anii galgala kolfaa garuu yookiin galma kolfaa ba'anii galgala gaddaa galuu. Torban tokko gammadanii torban tokko gadduu. Har'a naatti toleera jedhanii guyyaa galataa qopheeffatanii borummoo bo'aa ooluu. Jireenya wal makaa jechuudha fardi booriin. Fardi booriin jireenya wal namaa qixxaate miti. Jireenya wal makaadha. Wal makaa keessa jiraata xinnaaf guddaan beekaaf wallaalaan hundumti nama jireenya akkasii keessa jira jechuudha. Inni kanatti aansee jiru immoo farda adiidha. Farda adii jechuun immoo bara nagaa jechuudha. Bara nagaa, bara gaarii maal jechuudha afaan warra Ibraayisxiitiin shaaloom isa jennudha. Shaaloom jechuun guutummaa guutuutti nagaa jechuudha. Guutummaa guutuutti nagaa. Hawaasa keessatti nagaa, maatii keessatti nagaa, biyya keessatti nagaa, siyaasni nagaa, dinagdeen nagaa, wanni qaban hundumtu nagaa jechuudha. Farda adiidha. Egaa Waaqayyoo farda diimaaf carraa kenne garuu akka ni darbu argisiise. Farda booriif carraa kenne garuu akka ni darbu argisiise. Farda adiin ittaanee dhufa. Farda diimaatti boorii taana. Farda booriitti adii ta'ana. Adii taansee wanti dhufu hin jiru, gurraachi hin jiru. Fardi diimaan hin darba. Barri waraanaaf barri rakkinaan darba. Fardi booriin hin darba. Barri rakkinaaf barri gammachuu wal makees hin darba. Barri farda adii guutummaa guutuutti haalli jiru hundumtuu tasgabbii ta'u hin dhufa. Inni kun akkamitti akka Waaqayyo fidu hin beenu. Foormulaan isaan harka hin jiru Waaqayyo harka jira. Attamitti fida Waaqayyo. Waan tokko tokko wanti xinnoo tokko tokko nu argisiiseera boqonnaa kana keessatti. Isa walii wajjin ilaaluun keenya gaarii natti fakkaata. Innis immoo inni jalqabaa wanna Waaqayyo raajii kanatti argisiise raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 18 hanga 19 akkas jedha. Ammas ani yommuun ol ilaalee kunoo gaanfota 4 nan arge. Ani ergamaa isaa na wajjin dubbachaa jiru sanaan isaan kun maalii jedheennan gaafadhe. Innis isaan kun gaanfota warra Yihudaaf Israa'eliin bittimsuudha naan jedhee anaaf hin deebisee jedha. Zakkaariyaas ijasaa yeroo ol fudhatu waaqa banamaa arge miti. Ijasaa yeroo ol fudhatu Waaqayyo teessooratu taa'uu arge miti. Ijasaa yeroo ol fudhatu ergamaa Waaqayyootu waaqarraa gargaaruudhaaf yeroo inni qilleensarra balali'ee dhufu arge miti. Gaanfa arge, gaanfa nama sodaachisu, gaanfa mataa namaarra jiru, gaanfa gararraa namaa ji'oogiraafikal lookeeshinii isaallee yoo ilaaltan gararraadha. Oolirra keessa mataarra jira. Gaafni mataatti nama ba'ee, gaafni mataa nama yaabbatee yeroo nama waraanu asiin gadi, yeroo nama tumatu asiin gadi, yeroo manguddoo tumatu, yeroo dargaggeessa tumatu, yeroo dargaggoota tumatu, yeroo dubartii tumatu, yeroo jaartiif jaarsa tumatu, yeroo daa'imman mandara keessaa tumatu, gaanfa iddoo olaanaa qabateeru jechuudha. Gaanfi kun jira. Gaanfi kun samiirra jira. Egaa maalirree fallisaa nama sodaachisa gararraa jira waan ta'eef asiin gadi nama dorsa waan ta'eef isaan kun immoo warra Israa'eliin rakkisaa turan warra ollaa isaanii jiraatan biyyoota warra Israa'eliin gidirarsiisan. Sabni kun akka Waaqayyo wajjin hin jiraanne, sabni kun Waaqayyoonis akka hin galateeffanne Israa'eliin ganamaaf galgala akka qoraattii dhoqqee keessaa warra gidiraa argisiisanidha. Isaan kana gaanfota fakkeessee itti dubbate Waaqayyo. Ergasii booda mudhata tokkon argee jedha. Mudhanni inni arge immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 20-21 irra jira. Akkas jedha. Kana booddee immoo Waaqayyo namoota sibiila tuman afur anatti hin argisiise. Anis jarreen kun maal hojjechuudhaaf dhufu nan jedhe. Inni immoo deebisee isaan gaafota jedha gadi hiqee immoo warra biyya Yihudaa irratti ka'an saba sanas bittimsuu barbaadan sana erga jedhee booddee gadi hiqee gaanfota isaanii caccabsuudhaaf warra dhufanidha jedhe. Amma gaanfota sanas ergatti argisiisee booddee Waaqayyo akka inni jeeqamuuf akka inni terrorize ta'uudhaaf otoo hin taane immediately sanatti aansee furmaanni immoo akka jiru argisiise. Warra sibiila tuman nama afurnatti argisiise Waaqayyo jedha. Maal isaan kun immoo yaa gooftaa jedhee ergamaa wajjin haasa'aa jiru gaafannaan isaan kanan beektu reenaan jedhe anoon beeku jedhe yennaan isaan kun immoo warra gaanfota sana caccabsuudhaaf dhufanidha naan jedha. Warri saba Israa'eliin bittimsan kan fakkeeffaman warra Israa'eliin gidirsan kan fakkeeffaman gaafa sangaatiini gaanfotaani inni isaan irratti tarkaanfii fudhatu immoo sibiiladha. Kanaaf
rakkinicharra kan caalu isa furmaata kennutu dhufa jechuudha. Inni furmaata kennu rakkinicharra caala. Sababiin isaa rakkinichi gaafaan fakkeeffame inni furmaata kennu garuu sibiilaan fakkeeffame waan ta'eef. Kanaaf gaafni gararraa jiru gaafni qilleensaaf lafa gidduu jiru kuni caccabee lafatti namuunsaa hin hafu waan ta'eef. Kanaaf sibiilli waaqayyo biraa qophaa'eera. Nama biraatii qophaa'e miti kun militarii advaansimentii namoonni mootummoonni qaban miti. Kana waaqayyotu kaalkuleeshinii isaa keessatti akkaataan itti rukutee gad deebisu akkaataan itti dachitti gad isaan dabalu kan argisiisudha. Kanaatiif gaanfonni 4 ka'aniiru. Gaanfota 4 kan kana caccabsan immoo waaqayyo biraatii warri sibiila tuman 4 gadi ba'aniiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyo amma milikkita farda adii argisiisaa jira jechuudha. Qabxii isa taanutti dabarra. Qabxiin inni taanuma boqonnaa 2tti dabarra. Boqonnaa 2 irratti immoo gaaffiin deebii argachuu jalqabuu isaati. Zakkaariyaas 2:1-2 akkas jedha. Ammas yommuun ol ilaalee kunoo nama finyoo safaraa harkatti baatee dhaabbatu tokko nan arge. Yeroo sanatti ani eessa dhaqaa jedhee isas nan gaafadhe. Inni immoo deebisee Yerusaalemiin hammam akka bal'atuu fi hammam akka ni dheeratu safaruuf ilaaluuf dhaqaa naan jedhee jedha. Amma waaqayyo otoo sabichi biyya Baabiloonii deebiin dhufiin dura lafa safaruu jalqabeera. Magaalitti safaruu jalqabeera. Yoo diraamataayizii goone magaalichi onaadha. Namni keessa hin jiru garuu waaqayyo lafa safaraa jira. Yoo amma namni itti bee waaqayyo maal goota jedhee gaafate ijoollee kootu deebi'ee dhufuudhaaf jira waan ta'eef dhaala isaanii qopheessaan jira. Eebba isaanii qopheessaan jira. Isaan yoo amma iddoo kana jiran ta'ellee bor dhufanii galu waan ta'eef. Isaan achi taa'anii ba'u ani garuu asitti hojjetaaf hin jira. Barriin ani deebilaadhu dhiyaateera jechuu waaqayyooti. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf waaqayyo Yerusaalemiin safaruutti ka'e gaa. Safaruutti ka'e hammam akka ni dheeratu hammam akka gabaabbatu uummata meeqa akka qabachuu danda'u safaraa jira waaqayyo. Eebba saba waaqayyo lafa saba waaqayyootu harka namaa keessa jira miti. Harka namaa keessaa fuudhee of harka galfataa jira waaqayyootu. Kanaaf gaaffiin ilmaan namootaa gaaffiin saba waaqayyoo deebii argataa jira jechuudha. Waaqayyoo finyoo fudhatee beera. Sabichi garuu quban qabu. Eessayyuu teessanii warri dhaggeeffataa jirtan warri gaaffii qabdan warri bu'aa jirtan yoo jiraattan ergaan isinii dabarsu isa kana. Ati quban qabdu waaqayyo lafa si safaraa jira. Ati quban qabdu waaqayyo deebii si qopheessaatii jira. Gammadi waaqayyootiin galateeffadhu. Erga kana ta'ee booda maaltu ta'aa jira? Boqonnaa tokko keessatti wanti dubbatame boqonnaa 2 irratti raawwachuu isaatii argina. Akkas jedha 1:16. Egaa ani araaraan gara Yerusaalemitti nan deebi'a. Funyoo safaraas Yerusaalem irratti nan diriirsa jedhe. Boqonnaa 1 irratti dubbateetu waaqayyo raajii. Boqonnaa 2 irratti immoo raajicha raawwata. Kana booddee egaa kakuun waaqayyo lafarra dheeratu. Waaqayyo har'a dubbatee borga nama raawwata. Har'a dubbatee borga nama fixa. Isa har'a dubbatee borga nama raawwata jechuudha. Kanaaf warri gaaffii qaban warri waaqayyo irratti shakkii qaban waaqayyo hin jiru hin aga'uu deebii laatu warri jedhan karoora waaqayyo kana laaluu isaan barbaachisa. Waaqayyo jechaan deebii laata miti yeroo hundaa. Halluu argisiisuudhaan deebii laata. Milikkita adda addaa argisiisuudhaan deebii laata waaqayyo. Namni waaqayyo akkamitti deebii akka inni laatu hin beekne isa kana beekuu qaba. Yeroo hundumaa karaa nuyi barbaadnuun deebii laata miti waaqayyo. Karaa nuyi hin beekne illee deebii laachuu danda'a. Kan namatti tolu garuu waaqayyo saba isaatiif deebii qaba. Ergamootaaf illee gaaffiidha inni jennee jalqabne. Amma kana booddee saba waaqayyootiif deebii waan deebi'aa jiruutiif ergamoota biratti otoo hin ta'in gaaffiin kan argamu seexanootaaf illee gaaffii ta'a kana booda. Diinotaaf illee gaaffii ta'a kana booda. Boqonnaa 1 boqonnaa 2 kanarratti xumurra. Boqonnaa 3 boqonnaa 4 immoo walii wajjin ilaallaa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Nagaan naa tura. Nashaqashiisera afurri waaqa koo omaana yaadessu balballi joofame waaqayyo raawwata kanaaf karoorame dibata jabaawwan narra jira 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 kan koomiti na waaqayyooti kan koomiti na waaqayyooti kan koomiti na waaqayyooti
kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo gaaffiif deebii Aadde Ejjigaayyoo Kiflamaariyaam waliin goonettan isin dabarsa. Aadde Ejjigaayyoon waldaa London keessatti tajaajila daa'immaniif obbolootaa gaggeessu. Kaayoo fokkoluun naafummaa miti, beekaa obsinee caljenne nuti, ilkaaniin kolfee isaa dhulite, dhalataa keenya nurkatti fixe, dhiiga beektotaa uummata kooti, dacheen tufuudhaaf wargamaa jirti, lafee abbooliif haadhotii kooti, dacheen tufuudhaaf wargamaa jirti. Kumaa dhalootaa Waaqayyoon baasa, jaarraa lakkaa'ee dachaan deebisa. Dhaabbadhu eegii maaf ariifatte, falmaa dhugaadha eenyutti amante. Lolaan beekamaa Waaqaaf lafaati, isatti amanne hin baannu nuti. Lolaan beekamaa Waaqaaf lafaati, isatti amanne hin baannu nuti. Abdii qabna, 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 abdii qabna. Aadde Ejjigaayyoo Kiflamaariyaam waldaa Oromoo warra Wangeelaa London irraati gara reediyoo warra Wangeelaatti baga nagaan dhuftan. Baga nagaan yeroo. Aadde Ejjigaayyoo guddaan gammadarraa isin wajjin haasa'uudhaaf carraa argachuu kootii fi si'a baay'ee ni yaada. Har'a immoo Waaqayyo yeroo isaa nuu kennee kun akkasitti reediyoo irratti dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e waldaan kiristaanaa dursalaatti irratti hojjetu irratti waliin haasofna. Dhimma daa'immanii akkasumas dhimma obbolootaa waldaa keessatti ilaalla. Mee gara maree keenyaatu hin seeniin fuunduraa Aadde Ejjigaayyoo mee gabaabsaatii dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baraa. Tole, ani Ejjigaayyoon jedhama. Ani lafin jiraadhu London irran jiraadha. Waldaa London keessatti ijoollee xixiqqoo barsiisuudhaani, dubartoota immoo gorsuudhaani walii wajjiniin wal jajjabeessuudhaan nan hojjedha. Hojiinumti immoo ani hojjedhu kanaa wajjin baay'ee wal fakkaata. Dubartoota hojiin isin mindaa argattan keessatti qacaramtanii hojjettan gara biraan jechuudha. Eeyyee, hojiin koo kanuma wajjin wal fakkaataa inni ittiin jiraadhu jechuudha. Haadholii gorsuudhaani, ijoollee akkaataatti guddifatan immoo haadholii barsiisuudhaan developmentiin ijoollettii kanaa sirriitti deemaa jira. Guddinni daa'immanii jechuu keessani? Guddinni daa'immanii kun sirriitti qaami isaanii fayyaan isaanii eegamee haati immoo yookaan immoo maatiin ijoollee kana akkaataa qabuun irra jirutti qabaa jiru isa jedhudha. Waa'ee sammuu isaanii irratti yeroo baay'ee irratti hojjechaa ture. Sammuun ijoollee kanaa cognitive development jedhama. Cognitive development isaaniif umriin isaanii wal fakkaataa isa jedhudha. Isan assas godhaan ijoollee waggaa tokko irratti, waggaa lamaaf walakkaa irratti biyya kana keessatti mootummaa dhumatu dirqisiisa akka isaanii assasdii ta'aniif jechuudha. Ga'aniiruu lafa ga'uun irra jiru isa jedhudha. Guddina sirrii ta'e guddachaa jiru isa jedhu laaltu.
milestone isaanii qaqqabaniiru ijoolleen kun isa jedhudha. Isa kanan assas godha yoo isaan rakkina qabaatanii rakkina isaanii sanaaf namoota specialistootatti referring gochisiisaa jechuudha. Yoo maybe sammuun isaanii sirriitti function gochaa hin jirre jechuun guddataa hin jirre qaami isaanii yookaan immoo akka isaan haasaan communicationiidhaan sirriitti hin guddanne taanaan garatti gargaaramanitti akka isaan assessed ta'aniif referii gochisiisaa jechuudha. Egaa baay'eedha bal'aadha hojichi bal'aadha garuu ammanuma yoon sitti mee. Gabaabamatti kana fakkaatettu barumsi isin barattan kana wajjin wal fakkaatanii meesa gabaabsaatiin nutti maatii gara gaaffii kootiin seene. Yaa kan hin baradhe child psychologyidhaaf counselingiidha haadholii counselii gochuudha ijoollee immoo akkuma nama siin jedhee guddina isaanii irratti assessmentiin isa jiru akka hojjechuu danda'u na gargaaraa jechuudha inni psychology baradhe. Adde Jigaayyoo yeroo tokkummaan waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaa konferansiisaa waggaa 3-4 fuuldura Londonitti godhate isa fuuldurayyuu daa'imman akkasiin waldaa keessatti kunuunsaa jirtan argeen ture yeroo san akkasiin itti qabdan baay'ee na dhibee isin wajjin haasa'uudhaaf yaalii godheen ture. Atuun daa'imman kana waldaa keessatti gargaaraa jiru barsiisaa jiruuti carraadhumti barumsaayyuu waaqayyoo banee kanan child psychology baradhee tanii natti himtan kun sirriidha. Yaa kun egaa waaqayyoo hojii guddaa ulfaataa fi baay'ee barbaachisaa ta'e kanaaf akka inni isin qopheessaa jiruuti hubanna kanarraati. Egaa hojii waldaan kiristaanaa hojjettu keessaati inni tokkoof inni guddaan daa'imman sagalee waaqayyootiin kunuunsuudhaan waldaatti qabanii guddisuu akka ta'e beekamaadha. Hojiin kun baay'ee hojii barbaachisaadha. Garuu hammam ulfaata waldootiin keenya biyya alaa keessa jiran waldaan diaasporaa jechuudha. Daa'imman guddisuu kana keessatti sagalee waaqayyootti kunuunsanii waldaatti qabuu keessatti maali chaalenjii isaan qaban? Waa'ee kanaa maal nutti himtu? Egaa chaalenjiin yeroo baay'ee biyya diaasporaa keessatti haala ijoolleen keessatti guddattu afaan addaa afaan biyyichaa fudhatanii guddatu. Inni chaalenjii guddaadha afaan keenyaa wajjiniin waliin beekani baay'isanii maaliifi maatiinis hamma tokko itti dubbata garuu fudhachuudhaaf baay'ee ijoollee rakkisa majority lafti isaan jiraatantu influence isaan godha waan ta'eef yeroo waldaa dhufanii isaan haaraatti ta'a ga'aas hin ta'uuf wanti isaan achitti baratan jechuudha. Inni kun chaalenjii guddaadha. Waldaa keessatti immoo ijoolleen yeroo dhufanii ijoollee umrii adda addaatu dhufa. Ijoollee waggaa warra reefu dhalate hamma waggaa 12-13tti numa dhufu waldaa. Ijoollee kana gaa wal qixxeessanii walii waan isaan barbaadan barsiisuun chaalenjii guddaadha. Maaliifi warri ijoollee xixiqqoo fi warri guddaan warri giddu galeessi akkaataa itti barbaadanitti argachuu dhiisuu danda'u. Hubannaan isaanii wal qixa miti. Hubannaan isaanii wal qixa miti. Kanaaf warri xixiqqoonis warri baay'ee fudhachuudhaaf wal rakkisu jechuudha. Inni kun tokkodha. Lammata immoo ijoolleen mana barumsaa baratanitti naannoo baratanitti biblikali wanti isaan baay'ee baratan waan hin jirreefi iddoo kana duwwaatti inni isaan arganii inni isaan argatanii badaa ga'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Inni kunis chaalenjii guddaadha. Garuu akkasumayyuu ta'ee waaqayyoo nu gargaaree waldaa kana keessatti ijoolleen eega barachuutti kaateeti ijoolleen Oromoo addana jirtu waan sodaa waaqayyoo keessatti qabamanii guddataa jiranii fi baay'ee jireenyi isaan itti jiraataa jiran sodaadhuma waaqayyoo keessa waan ta'eef darbanii dhaqanii kiraayimii keessaa diraagii keessaa wanta baay'een nageessu addanatti. Kanaaf waaqayyumatu nu gargaaraa jira beekumsa namaasituu hin ta'in chaalenjoota jiran kana taakil goonee ijoollee kana dabarsuu danda'uun waaquma nu gargaare malee sila akka salphaan ta'uu ture. Ijoolleen nurkaa ba'uu turani.
Garuu kana challenge gurguddaa jiru kana taakilii gochuudhaaf gara fuulduraa irratti waldaan materiaalii ittiin barsiisan qopheessuudhaanii ijoollettii kana eejii jiraniin qopheessuudhaan waan salphisu natti fakkaata. Akka kanatti ilaala gaasa challenge jiru sodaatanii ijoollee barsiisuu dhiisuun immoo xiqqoo ishee ijoollee nurkaa fudhachuu danda'a. Mee adde Jigaayyoo egaa namoota barumsaa fi muuxannoo akka keessanii qaban kana waldaa hundumaatu qaba miti. Kana laalchisee muuxannoo waldaa keessanii meenuu hiraame maal muuxannoo nu hirtan qabdu? Akkuma sitti mee ijoolleen yeroo dhufanii ijoolleedhaaf torbanitti planned gooneetu waan baratan plaanii goonaaf jechuudha. Ijoolleen kun akkuma sitti mee adda umriin isaanii nurkaa akka hin baaneef nurkaa akka darbanii biyya lafaa qopheessetti akka hin gallee fi yoo nuni kana gochuu fi baanne challenge jiru keessa galu jechuudha. Isaanis wanta attract isaan godhu baay'ee jira. Geemiin jira, televizyiniin jira, waldaa wayyuun naqachuun jira. Kanaaf waan isaaniin attract godhu involve itti goona ijoollee kana maaliif isaanumti ofii isaaniitii yaada fidu yaada akkamiiti. Attamittiin isinii wayyaa attamitti barachuu barbaaddu yeroo jettuun isaanuma harkaa wanta fudhatan yookaan akka diraamaa barbaannaa siin jedhu yookaan waa barreessuu barbaannaa jedhu biblically waan ta'e jechuudha. Kanaaf properly planning godha yeroo planning goona wanta ijoolleen baratan jechuudha. Kanaaf wanti isaan baratan biblically kan isaan gargaarudha jireenyaafis kan isaaniif ta'udha. Wal fakkeessinee qopheessinaaf jechuudha. At the same time immoo waan isaanii nuffisiisne tokkodha jechuudha. Akka isaanitti gammadanii boris akka isaanii nafne waldaadha. Jiramni waa interesting jechuudha. Yoo miuzikii barbaadu ta'ee waan akka meeshaa itti barbaadan yaada isaanii gaafattee yaada isaaniitiin duukaa bu'u jechuudha. Kanaaf umriinis immoo akkuma sitti adda waan ta'eef isaan warra gurguddaadha xiqqoo ishee kan rakkisu isaaniin immoo wanta engage goota warra xixinnoo akka isaan gargaaruu danda'aniif jechuudha. Responsibility fudhataniitu ijoollee yeroo gargaaranii ofummaatitti dhaga'ama responsibility sanaaf jedhaniitu wanta hojjechuun irra jiran hojjetu jechuudha. Waldaa keessatti immoo yeroo Christmasiin jiru, Easteriin jiru yeroo baay'ee ijoolleen qophee qabu. Qophee sana keessatti ofii isaaniitiitu act godhu. Ofii isaaniitii immoo diraamaa sana qopheeffatu waan barbaadan waan hojjechuu barbaadan jechuudha. Kan interestii isaanii eeguudhaanii pilaanii gochuufiidhaanitu yeroo baay'ee engage isaan gooneetu gara waldaatti akka isaan waldaa keessatti retain turan goonaanii jechuudha. Kuni wanta baay'ee ijoolleedhaafis nuufis immoo gargaarudha. Maaliif ijoolleen hin jirtu taanaan waldaanis hin jiraatu jechuudha. Egeree waldaatti ijoollee. Kaayyoo fokkoluun naafummaa miti beekaa obsinee caljenne nuti ilkaan hin kolfee isaa dhulite dhalataa keenya nurkaatti fixe. Dhiiga beektota uummata kooti dacheen tufuudhaaf wargamaa kutaa lammaffaan gaaffiif deebii kana torbee itti fufa. Dacheen tufuudhaaf wargamaa jirti kumaa dhaloota waaqayyoon baasa jaarraa lakkaa'ee dachaan deebisa. Dhaabbadhu eegii maafariifatte falmaa dhugaadha innata mante. Lolaan beekamaa waaqaaf lafaati isatti manne hin baannu nuti. Lolaan beekamaa waaqaaf lafaati isatti manne hin baannu nuti. Abdii qabna abdii qabna abdii qabna abdii qabna abdii qabna abdii qabna abdii qabna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya
keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaataniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tablainsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin